Terus nama itu Khairia, untuk harus berapa kita. Karan era university hall. Era ada. Karena nih retore. Majelis kaisas ara khamis karan era ada. Ara masih kisah ganti galte. Amata khurashan khura sadi khura khurason fune ero fude ero da. Karena nano kenya hone bet. Gare te khana sini era kita. Khana ra wannan karora ga wadde aka university rabe fudun ga wanjo lumara na gudon kuta sadde ti torbo ha gara ora igale. Fit'ee fuudhuun gaba waan jiru qalbii keessa waan na tureef wayitaa yuunivarsiitii seenu waggaa takkaffaa waggaan fixee akka waggaa takkaffaa fixee waggaa takkaffaa gisee fixee madaala yuunivarsiitii keessatti beekame ta'a. Egaa waggaa takkaffaa fixee madaala kiyya qabxii kiyya salaalee asumaan amma irratti yaaduun qaba yaada jiru. Saayiboota kiyyaanis mari'achuu eegalee. Saya pakai bayan Mahmadi jera dawatana. Saya pakai karena ya durai. Ini nama furu kalau kadadas. Kerana ni bukan naf galerati. Nama kana furu kabda. Wana kana naf to koma durai. Ada mana kaya tadi nama tanah furu itu na warai ini gapasan nato komora turete. Avesi walol lada wal beinasi. Yo le desi nero sampai setimas. Nama barnootanis jauh juga sih. Alaafii amala siidaa bakka isaan barsiisanittis bakka itti waliin dhufanirrattis alaafii amala isiittis naafima turanii. Achumaan ani hedduu karaa dheeressinee hoggaan haa taatee argu haadha isiitiin gaafa dadhabee himaaf. Ada sitting gaafadhe. Fuulduraaf ana waggaa takkaffaa fixee jiru jechuudha. Waggaa shaniin ture siin ture. Waggaa afur ani walaayitaa sooddoodha bakkiin itti baradhu. Walumaa gala anaa fi mucoo caalaa anaa fi aadaa wal dubbise. Aada dubbisee haatiinis naaf hayyamtee jirti. Kalaas bifa saniin asuma wajjin. Waan tokko anu lafayati waliin qindeessinuuf fedhe. Dhumarratti sagantaa ana waggaa xumuraa yeroon ga'us waan barbaachisu tokko waan barbaachisu godhee sagantaan aruuzaatis manguddoo sirgee sagantaan aruuzaatis akka qindeessu godhee sagantaan eebbaatii fi sagantaan aruuzaa akka qindeessu godhee sagantaa eebbaatii fi aruuzaatis walumarratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu amata afran kana keessatti siifi muciyyoo kam waliin turtan jaalalti isin jidduu jirtu kam turte isheen dhalaani dubbisaa kana barbaadameeti. Lakki ana akkas hin jennu. Akkamitti? Ani beenoo bakka tanaan barbaade. Hariiroon siifi isin jidduu jirtu akkam ture amata afran kana? Ani bittiin barbaade. Akkuma nama tokko ani shari'aa islaamaa wali nama hundaa fi ta'uu qabu. Nama tokko waggaa jaalattee dubbisuun haraami. Yoo bultiif barbaadde nama dubbisuun haraami miti. Wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Bultiif barbaadda wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Akka feetetti hojii haasa'uunis dhorkaan qabu. Wanni keessaa dhorkaa qabu wanni ati haasa'uutu sun waan akkami. Yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasa'ittan kana irratti haasa'ittan rakkina takkallee hin qabu. CVC waliin kophaa bahuu wanni dhorkaan jechuudha. Kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira. CVC kophaa waliin bahuun halwa niqaa walirraa hin qabda waan ta'eef jecha halwaan jaanii shari'aa waliin dhorkitu halwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasa'itanii haala fuulduratti bultii teessan jaarrattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko gisee uumamu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasa'itanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isiinis yoo waan balleessitee jiraatte dhiifama siin jettee akkuma nama tokko wajjin karaa dheeraa deemuutti wajjin haasa'uu ni danda'ama. Dhorkaan qabu. Jinjanaan halaal. Magaalatti. Jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan immoo kabiraa kan jiru yoo amma viidiyoo kooliingii fa'aa ta'uu ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa ta'uu yoo ta'e waan
akan taane qaama qullaafaa nam tokko abbaa manaa keetii haala manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaafaa argisiisuu fi kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenya amma dhiirtii tokko rifeensa dheeraa jaallata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu. Dubartiin takka niqaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaayirumatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbir idan daama jaan dhageessan. Wallahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun even dhuunfatti illee akkanatti laallachuun hin danda'e rifeensa naa siin joo naa deebiste Allahu akbar jaa warreen jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanni tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kee guutuu qullaan agarsiisi. Viidiyoo kool irratti immoo wanti nama saalfachiisu tokko namni waraabee hoggaa wal lole wal gaddiisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifaafuu hin gaarimti akkasitti. Ifiifillee aduu ifaafuu hin gaarimti. Rakki nuti rifeensi gaafa nu gaa fuulaa fi rifeensi nu gaa. Galatoomii ustaas ulfaadhu bikka tanatti amma okay. Okay tana gaafii walitti deebistee jirta. Mee ustaas eega akka yuunivarsiitii bee bultitti seenee ilaali nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaasni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah oguu baratte waan hunda pilaanaan keessa. Amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaas Abdurrahman yookiin injinar Abdurrahman? Akkasuma naaf yaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis anama ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun gaddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha hoggaan dubbisu firiidamaan fadha siifneen ta'a. Dem baadiyyi jechee waan jette booda ati kophee eega biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan gisee waliin dhufne na yaachisirra biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isiin kun as ispaaltii irra deemuu garte baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya inni taa'ee gaafa cireetee biyya tiyyaa na arrabsi taa'ee warra keenya wayna arrabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu. Namni tokko ifa gisuma duraa kana warqiidha dachiin hundi warqiidha nu biraa warqiidha nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dibee ani ayyaana kiyyaa giseen gaafadhu ani warri keenya kan inni itti dhaladhe baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya nu wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Ogu shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis sirra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii eegaa isii shololaattee gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana. Mana keenya hoggaa dheeyte. Dura mannummaan wal seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan nuti citaa haammanneet citaarra rafu. Asumatti wadalaa re'ee hiina mana keenya kana keessa. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti. Qaceessatti.
ganama lafaa ol kaateetti dhoqqee horiin irra bule kana harta.